Qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Hoolataatti miseensota poolisii hojii isaanii karaa guutuu ta'een ba'aniif guddinni gulantaa kennamu poolisiin beekse. Gabaasaa Abarraa Ijjiguuf Faayisaa Xiiqii. Qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Hoolotaa miseensota poolisii turmaata isaanii keessatti hojii nageenya kabachiisuu irratti karaa guutuu ta'een gahee isaan irraa eegamu ba'aa turaniif guddina gulantaa miseensota poolisii 35f kenne. Olaantummaa seeraa mirkaneessuun adda durummaan hojii ijoo qaamolee nageenyaati kan jedhan Daayiriktarri qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Hoolotaa Komaander Hayiliyyee Tasammaa. Kanaaf miseensonni qajeelfama qajeelchi muummee poolisii Oromiyaa baasee galmaan ga'uun guddina gulantaa isiniif kenname kana galateeffachuun fuuldurattis kana caalmatti cimtanii hojjechuu qabdu jedhaniiru. Bara kana keessatti kallattii adda addaatiin ayyaanni kun akka milkoofne uummata bal'aa biratti dhimmoota taasisaa turan hin milkoofneef jechaadha. Dhimmichi isaa milkaa'uu dadhabe tokko caasaan magaalaa irraa ka'ee amma Dakaatti qindoomin ittiin hojjechaa turre aanolee ollaa dabalatee keessumaa raayyaa ittisa biyyaa biratti hojiin kun hojii poolisii dileeti, hojiin kun nun laallatu jedhanii odoo keessaan deebiin humna qabaniin galgalas ganamas guyyaas sa'aatii barbaachisetti dhimmoota kana keessatti nu deeggaranii raawwatanii hojii kana akka nu milkaa'u godhuu isaaniitiif ammas irra deebi'een kan hin galateeffannu ta'a. Hojii nutti kenname kana gulantaa dabalanneerra akkasumatti hojii nutti kennamus dabalataan nutti kennamu. Hojii san dabalataan bakka nutti kennamutti naamusaan qajeelfama Komishinii Poolisii Oromiyaa baasuun irratti hundoofne hojii nutti kennamu hunda qixa sirrii ta'een akka fiixan baatan abdii kootis abdii qajeelcha poolisii magaalaa Hoolataattis ta'uu isaa beektanii raawwattanii ammas irra deebi'ee baga gammaddan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Hoolotaa obbo Abarraa Gaaddisaa miseensota poolisii guddina gulantaa argataniin baga gammaddan jedhanii nageenya magaalaa fi naannoo keessanii mirkaneessuun uummanni sodaa nageenyaa tokko malee bahee akka galuuf kutannoon hojjechuu qabdu jechuun dhaamaniiru. Miseensa poolisii guyyaa irraa gulantaa ittaanurraa gara gulantaa ittaanutti guddattan baga gammaddan. Baga guyyaa kanaan isin ga'e jechuun barbaada. Nageenyi gaafa badummoo deebisuun baay'ee ulfaata. Kanaaf keessattiyyuu caasaan nageenyaa keenya poolisiin, milishaan, raayyaan ittisa biyyaa magaalaa keenya jiru karaa qindaa'ee, karaa gurmaa'ee uummata magaalaa waliin ijaaramuudhaan qindaa'uudhaan nageenya bulchiinsa magaalaa keenyaa fi naannoo ishii sakandii tokkoof osoo yaadda'in uummanni nagaan oolee akka galu hojii boonsaa fi muuxannoo guddaa irraa argatan hojjechaa turtanii jirtu. Miseensonni poolisii guddina gulantaa argatan akka isaan onnachiise himanii fuuldurattis itti gaafatamummaa keenya caalmaan cimnee ni bahanna jedhaniiru. Gulantaa argadhe irratti baay'ee na gammachiise sadarkaa kana ga'uu kiyyaaf baay'ee guddaan itti gammadee jechaadha. Hojii firii gaarii argamsiisuu fi amala gaarii namni qabu waa hundan dhabu jechaadha. Waa hundan dhabu. Gulantaa kana argachuu keessatti namni kamiyyuu chaalenjii hedduu keessa darba. Chaalenjiin namni keessa darbu ulfaataadha. Kana yoo jedhamu gulantaan saajinii argachuudhaaf yoo xiqqaate hanga waggaa 8 fi kanaa oli turmaata keessattidha kan argamuu danda'u. Haalli ittiin namni tokko gulantaa saansii poolisii fi itiksii poolisii adeemsa hojimaataa seera eegee yookiin immoo itiksii kabaja loltummaa fi itiksii mana hojii sanaa eegee ittiin argatu baay'ee chaalenjii guddaa qaba. Inni ulfaata. Namni kana argachuu irratti tattaaffii godhee of eegee hojimaata isaa keessatti haala danda'ameen akkaataa itiksiin poolisii jedhuun hojii irratti bobba'ee fi ergamatti kenname galmaan gahuudhaaf haala sirriidhaan hojii isaa yoo ba'e gulantaa kamiyyuu argachuu danda'a jechuudha.